Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii nagaan badhaadhina milkaa'inni iddoo jirtan maratti simbirannoo fa'aa jiraatu isiniin jenna. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa dhufnee jirra jechuudha. Dhufnee jirra yeroo baay'ee isin jalaa bannee jirra waan taaneef dhiifama nuuf bulchaa isiniin jedha. Har'a keessummallee qabadhee dhufeen jira. Keessummaa kiyya kanallee wal bartanii keessummaan kee honoo dirba kiyya bareeddu dhuftee na bira jirti jechuudha. Egaa isinleen salaamata isin gaafatti, nagaa isin gaafatti, akkam jirtu daawwattoota ummiitiyyaa isiniin jetti. Bakka jirtan maratti nageenyi kan Rabbii kan jaalalaa kan kabajaa isin bira naaf haa jiraatu isiniin jedha. Mee isinleen nagaa isin haa gaafattu, salaamata isin haa gaafattu. Achi boodani ani mootu waan badeef itti deebi'aa jechuudha. Keessummaadha. Keessummaan xiqqoon qabdu, guddoon qabdu, xiqqoon qabdu jechuudha. Kanaafuu mana kiyyaaf anaaf keessummaadha jechuudha. Baadiyyaarraa kaateetti natti dhufti jechuudha. Kanaaf wal baraa isiniin jedha. Wal bari. Egaa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota saaduu akkam nagaan fayyaa isiniin jenna. Naganuma ayyee nagaallee isin gaafatu fi sodaatti anatu nagaa seeraan isin gaafata waan banneefillee anatu isinitti himaa jechuudha. Egaa ulfaadha warreen keessan maa badde sa'aaduu jettanii na barbaadaa turtan hundi keessanuu ulfaadha isiniin jedha. Viidiyoo diqishollee taatu viidiyoo barbaachiftuudha jechuudha. Waan wal barree jirruuf miidiyaa kana waan wal barree jirruuf viidiyoo gadhiisuun barbaachisaadha. Waan hojjetan takka karatti dhaabuun seeraan ala. Kanaafuu haalli jiruun jireenyi namaaf hin mijatu yeroo kaan baadiyyaa deemna. Baadiyyaa keessa yoo deemnu taatu neetworkiin hin jiru jechuudha. Akka magaalaa keessaa kanatti neetworkiin hin jiraatu. Rakkoo sababa neetworkiiti jechuudha kan nu rakkise. Kanaaf isin jalaa badee baadiyyaa keessaan deemaa ture. Baadiyyaa yeroo tokko qaxxitamaa dawwalachuun namatti ulfaata jechuudha. Kanaaf hin beekta warri beektan biyya keenya keessa amma karaa neetworkii irratti deebi'ee hojjechuuf qophiirra jira jechuudha. Rabbi naa kadhaa, du'aa naa godhaa. Isinillee bakka jirtan maratti nageenyi kan Rabbii kan jaalalaa kan kabajaa isin bira naaf haa jiraatu isiniin jedha. Daawwattoota kiyya kabajamuuf jaallatamoo hundi keessanuyyuu yaada muraada keessan Rabbi isinii haa guutu. Yaada muraada qabdan itti Rabbiin isinii haa guutu isiniin jedha. Du'aa isiniin godha jechuudha. Amma qalbii takka ittiin gattaa'e du'aa isiniif kadhadhaa. Warra karaa biyyaa galuu barbaaddanis Rabbi nagaan isin haa galchuu isiniin jedha. Ani erga galee ji'a 3 fixee jira jechuudha. Ji'a 3 kana keessatti biyyallee ilaalaa jira, biyya baraa jira, biyya akkam jirti, maaltu jira, maaltu hin jirre jedheetiin biyya ilaalaa ture jechuudha. Kanaaf seeraan viidiyoo maxxansuun achi deemuun hojjechuun na dhibee jechuudha. Kanaaf namni dura waa hedduu waan laalu qaba, waan hubatu qaba. Ani keessummaa ta'ee waa hedduu hubadha jechuudha. Maaliif biyya namaa deemnee turre biyyi namaatii fi biyyi keenya keessi garagara ta'uu mala. Kanaaf haalli wal fakkaatan haalli namaaf hin mijatu jechuudha. Haala mijeeffachuuf diqqoo nama tursiisaa jechuu barbaadeeti. Kanaafuu hundi keessanuu bakka jirtan maratti nageenyi isin biraa jiraatu isiniin jedha. Gaafii qabdan immoo na gaafadhaa isiniin jedha. Waan hojjechuu barbaadus hojiin kiyya itti fufa. Hojiin kiyya itti fufa. Guyyuma guyyaa waan an hojjedhullee hin argitan jechuudha. Hojii kiyya irratti immoo na jajjabeessaa hamilee naaf tahaan isiniin jedha. Akkasumas gaafii qabdan na gaafadhaa isiniin jedha. Ani magaalaa Adaamaa keessaan jira. Walii gadi deemee waan jiru informationa jiru isinii fuudhuu danda'a jechuudha. Waan adda addaa jechuudha. Wantoota biyya alaa teettanii hawwitan tokko isin barsiisuu isinitti himuu hin danda'a jechuu barbaadete. Maaliif yeroo biyya ormaa san keessa teennu
osoo akkana goonee osoo akkana goonee osoo akkana goonee osoo kana bitannee osoo san bitannee jedhan fakkeenyaaf meeshaa mana keessatti bitachuudhaaf iyyuu waa hedduu nutti yaada ta'an jechuudha. Waan yaada isinitti ta'u san keessaa gatii magaalaa haa ta'u qaala'insa jireenyaa wajjin waan hunda wajjin wal qabsiisee jireenyi qaala'insa jireenyaa kachiitti itti binnuu fi kaasitti itti binnu akkam walitti tiraanspoortii qabaa, wacii qabaa, waan hunda qabaa. Kanneen kana hundaa keessattuu isin beeksisaa jechuu barbaadeeti viidiyoo kiyya keessatti waniin ani waadaa isinii galuu barbaadu kana jechuudha. Maaliif akkuma dhufee kiyya meeshaa tokko uffatas haa ta'u meeshaa kamuu haa ta'u jechuudha. Gatii meeqaan asitti yoo bite na baasa achitti immoo amma ijoolleen hedduun jechuudha meeshaa achitti bitanii kaargoo fa'aa irratti itti rakkatu jechuudha. Kanaaf asitti dhufanii meeshaa biraandii ta'e meeshaa biyya alaatii galee naggaadonni hin qaban jechuudha. Keessa deemee gatii isaa isiniif laala isiniif mul'isaa isiniin jechuu barbaadetti akka yaada kiyyaatti gatii isaa isinii gaafadha. Gatii magaalaan itti jirtuun isinii gaafadha. Kanaafaa haala mijeeffachuutti jira. Kana akka haala mijeeffadhee isiniif dhufu na jajjabeessaan isiniin jedha. Kanaafuu daawwattoota kiyya kabajamuuf jaallatamoo kanaafuu waan ani tureef waan ani badeef yuutuubiin kiyyalleen hedduu takka viyuun isaan jalaa gabbu'ee jira. Waa hedduu na jalaa qannasanii jiran jechuudha. Akka yoo duraatii miti na jalaa qannasee jira. Na jajjabeessaa na cinaa dhaabbadha. Subscribe illee 0 irratti deebi'aa jira. Naaf sirreessaan isiniin jedha. Egaa ulfaadha warreen kanaan turallee na jajjabeessaa turtan ammallee kana jajjabeessaa jirtan naaf galatoomaa isiniin jedha. Ammallee kana jajjabeessuuf deemaa jirta warreen mana kanallee haaraa taatan laayikii sabskraayibii sheerii godhaa keessaa bahaa isiniin jedha. Kanaafuu wal jajjabeessuu aadaa haa godhannu. Nagahan naa turaa haga viidiyoo itti aanutti hanganuma yaada kiyya dabarfadhee keessummaa tiyyalleen hedduu haasa'uu hin dandeettu guyyaa itti barte ana caalaa haasofti jechuudha. Kanaafuu isinleen isiniif akka haaraan taane guyyaa biraatiif dhuftee chaanalii kanarratti argamti. Akka isiniif haaraan taaneef isin barsiisee achuma keessa mootu yaada kiyya yookaan yaada isin qabdan isinirraa fuudhuu barbaade yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Maaliif hojiin erga hojii tahee namas fayyannee ofillee faayidaa buusnee hojii kana hojjannee akka fiixa baasnu jechuudha. Amma biyya keessa jira haalli shabakaan turkii guyyaa guyyaallee viidiyoo gadhiisuu na dhorku sa'aatii viidiyoo argadhetti viidiyoo gadhiisee itti fayyadamuu barbaada. Yaada keessan isinirraa fudhee jechuudha. Kanaaf yaada naa kenna. Yaadni ani isiniif kennu kun illee yookaan sirrii ta'uu mala. Waa'ee gatii magaalaa gatii meeshaalee garaagaraa irratti yookaan bobba'u taate isiniifillee isiniif gaha jechuudha. Malee lafa bittaa fi gurgurtallee waan isin keessa jirtu maaltu wayyaadha maaltu gaariidha yoo jettan amma ganaa lafa qabadhee biyya barachaa jira. Warreen kanaan dura maal viidiyoo achumaan galtee dhabamtee viidiyoo maa gadi hin dhiifne jettan viidiyoon seera qaba. Itti yaadamee hojjetamuu qaba. Maaliif waan nama sammuu namaatiif illee ta'u takka hojjetamuu qaba. Waan akkasii san hojjetuuf itti dhiphachaa jira. Saniif nafaana turaan isiniin jedha. Haga xumura viidiyoo kanaaf nagaan naa turaa har'aaf kanaaf dhufee waan dhufeef kana mootu hundi keessanuu maaliif dhuftee jettanii naa himtanii isinilleef galee anallee akka ani gammadu taasisaa isiniin jedha. Maaliif ani akka yaada kiyyatti meeshaalee biyya keessatti gurguramu gatii isiniif laala gatii isiniif gaafadha. Gatii gaafachuudhaan isiniif maxxansaa jedhee jira viidiyoo. Isin immoo achirratti kamtu nuu taha kamtu nuuf hin taane ilaallattanii isin jedha hojiin kiyya kana. Kanaafuu nagaan naa turaa galatoomaa. Bye bye.